takka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Biiftuu Faawundeeshin qophii madaaltuu Wellee fi Walalooti. Qophii madaaltuu Wellee fi Walaloo keenya har'aatiin weellistuu gameettii Dassuu Baqqalee kan madaallu ta'a. Wanti nu madaallu weellistuu osoo hin taane wellee isiin weellistee fi walaloo isiin wellee isiirratti fayyadamte hammam akka humna qabuu fi dhuka qabu ilaallee weellistuun tun iddoo nama argatuu qabuutu irraanfatamee fi nama irraanfatamuu qabuutu irraanfatamee kan ilaallu ta'a jechuudha. Dassuu Baqqaleetiin wal beektuu eenyu jechuun keessan hin ool warri hin beekne jechuudha. Kanaaf mee dursa Dassuu Baqqaleetiin wal bara. Kulkula garaa keessa keenya Unguma jabaadha gaaf tokko galmaan inuma keenya Kulkula garaa keessa keenya Unguma jabaadha gaaf tokko galmaan inuma keenya Gaaf tokko galmaan inuma keenya Egaa mee asirraa haa jalqabnu. Dassuu Baqqalee eenyu akka taate argitanii? Ishiidhuma magaala Qalloo kana. An Dassuu Baqqalee ijaan argee hin beeku. Hujii isiitiin isii beeka malee. Jabaa gurruma beekan jedhu mitiire. Jabduu teenya waan ta'eef gurruma beeka. Garuu maal jedhe wallee isii dhageessanii? Kulkula garaa keessa keenya Unguma jabaadha gaaf tokko galmaan inuma geenya dargaggoo gaaf tokko galmaan inuma geenya goota koo gaaf tokko galmaan inuma geenya jette. Mee walaloo kana ilaali. Kulkula garaa keessa keenya gungumaa jabaadha gaaf tokko galmaan inuma geenya jechuun qabsaa'ota Oromoo jabeessuun qabsoo Oromoo tarkaanfachiiste jechuudha. Weellistuu qofaa miti qabsooftu gootitti waan isiitti mul'atee fi quuqama itti dhagame ibsatu irraa sodaa tokkollee hin qabnedha jechuudha. Hin sodaatinaa hin dhaabinaa waan jalqabne galmaan ga'uun hin hafu abdii hin muratinaa jette. Walaloo akka mi'aawu argite yeedaloo isii akka mi'aawu argite dhaamsa walilichi dabarsu hammam akka jabaa argite akka kana kun olaal yoo jedhan walaloos yoo barreessan akka kana. Beekamtiin beekumsa ta'uu hin danda'u. Beekumsi garuu deemee guyyaa tokko beekamtii akkasii kennu shakkii hin qabaatin. Beekamuu caalaa beekuudhaaf yaalii wanti jedhamuuf kanaaf galatoomi jedhaan. Ammas sirbuma kanarratti Dassuu Baqqalee maal akka jette dhaggeeffadha. Saree dhageetti gurraacha callisuu miidhame malee seerri seeruma dargini seegama sumbaabetti galee seerri seeruma dargini seegama sumbaabetti galee. Dhageessanii agarree dhageetti gurraati jallisuu miidhamne malee seerri seeruma dargiin dhiisee gama zumbaabetti galee jette wayyaanee irratti weelliste. Mee walaloon kun hammam akka humna qabu akkamitti akka mana rukute akkatti inni sororoo wal qixxaa'aa ta'e yeedaloon kun akkatti mi'aawu marartii yeedaloo kana keessa jiru mee ilaali. Agarree dhageettii gurraatiin cal'isuun miidhamne malee seerri sirnuma dargiin dhiisee gama zumbaabetti galee jette maqaadhumatu jijjiirame malee. Kanaa ol eenyutu jedha? Madaalaa kaa jechi isii kana fakkaata. Isiin kana fakkaatti. Nuti yoom surrii caala surreedhaan gatii walii kennuu dhiisna. Beekumsa caalaa beekamtiidhaan yoom gatii walii kennuu dhiisna. Kan addunyaa tana jijjiire beekamtii osoo hin taane beekumsa. Garuu har'aan tana beekumsa caalaa wanti addunyaan kun iddoo walii kennaanii jirtuun beekamtiidha. Nama waan guddaa biyya fayyadu addunyaa ceesisoo hojjate beekumsarra dhaabbatee dhiisanii nama waan har'aan tana waan namni ittiin miidhamu wayii al tokko hojjate maqaan isaa daqiiqaatti addunyaa wal ga'ee popular jechuunii jalqaba famous jechuunii jalqaban waan silaa beekamuun warra hin beekamin jechuudha. Warra waan beekamuus qabuu fi dhaloonni dhaaluu qabu hojjateef yoom gatii kenna. Egaa ammas sadaffaa sirbuma kana keessatti Dassuu Baqqalee maal akka jette caqasaa. Irra dhubaa jaarraa baroota seenaa yoo qoratan Oromiyaa maddaa teekeera Oromoo itti galanii Oromiyaa maddaa teekeera Oromoo itti galanii. Baga dhageettan maal jette?
Jaarraa dhufaa jaarraa barooda seenaa yoo qoratanii Oromiyaa ammaaf taate qeeraa Oromoo itti qalanii. Eenyutu kana jedhe walaloo uf danda'a yeedaloo uf danda'a kan dhukaa fi humna qabu kan mi'aa qabu kan damma jedhu hojjete jechuudha Dassuu Baqqalaa. Qabsoo uummanni Oromoo sirna wayyaanee waliin taasise keessatti ashaaraa guddaa yoomuu hin dagatamne dhiistee jirti jechuudha. Namni kun nama iddoo guddaa argatuu qabuu fi akkasuma nama beekamtii argate iddoon gaariin isaa kennamuu qabudha jechuudha. Jaarraa dhufaa jaarraa baroodaa seenaa yoo qoratan Oromiyaa ammaaf taate qeeraa Oromoo itti qalanii jette. Sirba yoo ta'e ilaalla geesse dhahi achiin bahi asiin bahi. Kana nama hedduutu jedhaara namni ol jedhe baay'een kanuma haasu. Garuu walaloo jechuun kana yeedaloo jechuun akkana. Yaadde kalaqqe jechuun akkana. Kun akka isaadha dhahi jedha nama ol ka'ee dhageessee akkasiin itti taajjabdee jedhe. Jechi kun miirarraa sabboonummaa isii mul'isa. Jaarraa dhufaa jaarraa baroodaa seenaa yoo qoratan Oromiyaa ammaaf taate qeeraa Oromoo itti qalanii hamma akka isiin dhimmi uummata Oromoo isii yaachisitu keessaa calaqqisa jechuudha. Jajjabaa. Ammas afraffaa sirbuma kana keessatti jecha isiin jette haa dhaggeeffannu. Sabubani kubatu alagaan biyya namarraan fudhatu. Sabubani kubatu alagaan biyya namarraan fudhatu. Sabubani kubatu alagaan mirga namarraan fudhatu. Sabubani kubatu alagaan mirga namarraan fudhatu. Sabubani kubatu alagaan kee namaa fudhatu. Sabubani kubatu alagaan kee namaa fudhatu. Dhageesse dhaga'uu qofaa miti mee gurraa fi qalbii kee walitti konneekti godhi wal qunnamsiisi. Dhaga'i namni kun iddoo isaan malu argatee fi hin arganne madaale. Maal jedhe jechisii kan dhageesse? Isa gubanii gubatu alagaan biyya namarraan fudhatu. Isa gubanii gubatu alagaan mirga namarraan fudhatu. Itti gubanii gubatu alagaan qe'ee naman fudhatu jechuun sirbitee. Jecha kan hamma inni ga'u ilaali. Gurra keessaan ilaali yaa. Galatoomi jedhaan gootittii teenya, qabsooftuu teenya, weellistuu teenya, kabajamtuu Dassuu Baqqalee. Ammas shanaffaa sirbuma kana keessatti jecha isiin fayyadamte haa ilaallu. Ammarraa nu bitu sisarnu eenyuyyuu gaafiin uummata bal'aa yoo deebi'e malee biifayyu. Maal jedhe? Ammarraa nu bitu hin sarmuu eenyuyyuu gaaffiin uummata bal'aa yoo deebi'e malee biyyin fayyuu jette. Bar artistii jechuun aktiivistii oli abbaa feetetti himi. Artistii jechuun aktiivistii, artistii jechuun waraana, artistii jechuun naa duraa fageenya sabni tokko ittiin daawwatu. Maal jedhe Umar Suleyman? Artii fi artistiin gurraa ija sabaati masakamuu qabdu lugaama namaatiin jedhe. Kan isaas kophaatti itti dhufna jechuudha. Ammas jahaffaa sirbuma ishee kana keessatti jecha akkam akka fayyadamte waliin haa ilaallu. Lagatti samii maal abbaachu loli lafoo lafarra rabbi qofaadhaa kan hin buune teessoo angoorra. Rabbi qofaadhaa kan hin buune teessoo angoorra. Baay'ee natti dhaga'ama. Dhageesseerta waan isiin jette. Jettiin samii maal abbaashi loli lafoo lafarra rabbi qofaadhaa kan hin buune teessoo angoorra. Jechuun uummata Oromooti. Hamilee kennitee qabsoo Oromoo tarkaanfachiisuun sirna wayyaanee sana diiguun har'a biyya keenya harka abbaa ishiitti gootittii deebisteedha. Artistii deebisteedha. Galatoomi jennaan weellistuu Dassuu Baqqaleeti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Humnaa fi mi'a dhandhama dhuka walaloo fi weellee isii keessa jiru kanuma irraa haasofne ta'a. Dubbii baay'isanii fardatti hin fe'anii jedhan. Argitan weelleen isii, yeedaloon isii, walaloo ergaa gurguddaa of keessaa qabu. Jecha otoo namatti mi'aawu hamma quba miilaa deemu. Soora gurraa, gammachuu qalbii, bohaartii sammuuti. Dassuu Baqqalee qabsoo Oromoo keessatti gootittii loogoo jabaa keessa jechuudha. Har'a garuu sirni wayyaanee sun diigamee Oromoon abbaa biyyaa ta'e hanga jennee kana Dassuu Baqqalee guyyaa tokko maqaan isii kaafamu dhaga'ee hin beeku. Maaf garuu? Maaf warri gatii jabaa baasee maaf gatii jabaa argatuu dhabe biyya keenya keessatti? Maaf kunuunsi addaa hin godhamneef? Egaa kan daawwachaa turtan qophii madaaltuu weellee fi walaloo biiftuu faawundeeshin kan isin daawwachiisaa jiru an Calanqoo Suleeti kan daawwatamaa jirtu ammoo Dassuu Baqqaleeti. Torban dhufu
qophii biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Artii fi artistii Oromoo jabeessuun dirqama uummata Oromooti. Nagaatti.